Hayyamee dhaggeeffattoota keenya galatoomaa baay'eedha. Har'a kontaaktii keenya akkatti yoo bade harkachuu dandeenyu jechuudha. Yoo silkiin keenyaas bade wanti keenyaa yoo duraa bade kontaaktii keenya cufaa kan lakkoofsa keenya cufa irra jiru akkatti harkachuu dandeenyu Google akkaawuntii qabaannee qofa kan ta'u danda'u. Galatoomaa sabskiraayib godhuun dagatinaa afaan keenya barbaachisa jechuudha. Duraan dursee biroosara jechuun intarneet biroosara kafadhee cufa keessa Chrome ta'us Chrome yoo baranne bareedaadha. Chrome ni baranna Chrome eega bannee booda Chrome ni banna. Chrome gidee bannee booda Google kajoo search goona. Yoo akkaawuntii keenya Google kajoo search goona. Google kammoo Google ni seenna jechuudha. Google ni seenna. Google agguu seennee booda directly seenne jechuudha. Google seenne yoo Google keenya mobile version godhisiisu baattee asitti Chrome irratti seenne desktop bakka yoo kana right godhuu irraanfachuu hin qabnu yookaan akka mobile nuuf jechuudha. Kana dagachuu hin qabnu directly kana seennee booda bakka waan kana ni tu'ina waan kana geetu ne application adda addaa jira jechuudha. Application toora adda addaa kana jira. As keessa search kajoo ni jira. Calendar kajoo ni jira. Gaddiimeetuma contact kajoo barbaannaa jechuudha. Gidee kana gabbuune contact kunnoo kajoo kana barbaannaa jechuudha. Contact kajoo kana barbaannee isarratti bannaa jechuudha. Contact jechuudha. Contact ni bannaa. Gidee bannee akkuma beekamu lakkoofsa keenya cuftinuu lakkoofsa cufaachuu asitti argachuu dandeenya jechuudha. Kun kan ta'uu danda'u wanta keenya egaa email accountii keenya lakkoofsa keenya ricaannee synchronization kajoo on goonee booda kan akkatti ta'e guyyaa biraa isiniin garsiisa. Asirratti lakkoofsa keenya cufaa argachuu dandeenya jechuudha. Laaftumatu akkana bannee lakkoofsaa fi maqaa nama barbaadnu san cufaa argachuu dandeenya jechuudha. Kun kontaaktii cufaatu jira jechuudha. Kontaaktii ilaanga amma asirra jiru cufaatu jira. Kontaaktii keenya asumatti argachuu dandeenya jechuudha. Akkaataa synchronization kontaaktii itti godhamu karaa cufaa itti godhamu gudee bira ilaaluu dandeenya. Galatoomaa subscribe godhuun dagatinaa. Galatoomaa subscribe godhuun dagatinaa afaan keenyaan afaan Oromootiin wal barsiisna waan ta'eef jechaadha. Galatoomaa baay'ee galatoomaa.